Mucaan guyyaa dheengaddaa biyya Dubaay keessatti bolokkeettiin itti bu'ee ajjeese falmataa jechuudha. Maatiinsaa haatiif abbaansaa dhufanii liiv irratti dubbatan wanta garaa nama nyaatu. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Abbaa fi haati kun dhufaniitu nuun manaa baqannee jirraa jedhan. Nuun manaa baqannee jirraa sababa namni nutti yaa'uu fi reenfi mucaa keenyaa immoo as hin jiru. Nu bira hin geenye. Kanaafuu sababa nuun manaa baqanneef sababa namni nutti yaa'uufidha. Kanaaf jedhanii reenfi mucaa keenyaa akka nuuf galu adiraa keessan na gargaaraa jedhanii baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo du'aa akkasiillee namaa oolchu. Du'aa akka kanaa mana ofiitti hin fidiini. Abbaan ifaati kun jechuudha akkatti uummata hundatti dhaammatanii jechuudha. Reenfi mucaa keenyaa nuuf haa dhufu. Biyyatti awwaallannaa jechaa jiru. Guyyaa gaafa roobii dubbiseen jedhe abbaan guyyaa gaafas kamisaa kana dhaga'ee jedhe baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Mucaan kun jechuudha seenaasaa yeroon dhaga'u gaangaraa nama nyaatu jechuudha. Duraa jechuudha birrii 1,100 daldaaladhaa kan biraatiin nyaatamee deebi'ee carraa lammaffaa yaalee carraan lammaffaa kun immoo birrii 400 liqeeffatee biyyaa ba'e jechuudha. Milkaa'ee jechuudha lammaffaa irratti milkaa'e isa duraa nyaatame jechuudha. Dhugaa dubbachuuf alxaaluma dura dide sana otoo dhiisee raate gaariidha ture. Garuu immoo namni immoo nan du'a jedhee miti. Nan nyaadha naa darbaa maatii koof darbaa jedheetu karoorsee biyyaa ba'ee carraa lammaffaatti milkaa'ee deemee jechuudha. Birrii liqiiyyuu hin deeffanne jechuudha mucaan kun. Dhufee ji'a abbaan akka dubbatutti dhufee ji'a 1 fi 7 kan boqotee jechuudha. Birrii liqaa sana hin deeffanne baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo du'aa akkasii gadda akkasii waaqayyo namarra haa qabu. Maaliif bahanii bakkeettafuu yookaan bahanii akka kana alattafuu waaqayyo namaa oolchu. Kanaafuu abbaa fi haadha sana tu garaa na nyaate dhugaa dubbachuuf manaa baqadheen jiraa yeroo jedhan baay'ee tokko garaa koo na nyaate jechuudha. Maaliif reenfi mucaa kanaa otoo bukkee bina jiraate awwaallataniillee bakka taa'u jechuudha. Garuu isaan amma yoonaa reeffa eegaa jiru manaa baqatanii jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya namni namummaan namatti dhaga'ame reenfa mucaa kanaa abbaadhaaf haadhaaf abbaan akka awwaallataniif gargaaramee biyyatti galuun dirqamadha. Maaliif namni nama waan ta'eef namni hin ba'a malee akkatti galuun beeku waan ta'eef namni immoo ammuma jiruttidha malee amma jirutti wal gargaara malee silas gaafa waa ta'e immoo gatii maal qabaree. Kanaafuu abbaa kanaaf haadha kana laalanii hundi keenya sagalee isaaf taane reenfi mucaa kanaa akka biyyatti galee abbaaf haati garaan isaanii ciisu jechuudha. Kanaaf kun dhaamsa kooti. Waaqayyo kan akkasii immoo namarraa haa qabu. Mucaan dhufee ji'a 1 fi 7 kana ta'e liqii otoo hin deeffatiin jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa waan hundumaafuu waaqayyo waan godheef isa beeka. Kanaafuu haadha abbaa sana immoo waaqayyo jajjabina isaaniif haa laatu. Mucaaf immoo waaqayyo jannata isaatti haa qopheessuuf jenna. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti immoo nagaan naaf turaan siniin jedha.